Turban sadii kan maanta haaraa waayilii Zalaalem Taaddasaa nu beeksisa. Zalaalem sanbataaf dilbaat maaltu uumame? Asilee galatoomii torban kana keessa dhimmoota waraana kanaa wal qabatee amma magaalaa Maqaleetu hafeedha jechaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wayitaa loltootni gara magaalaa Maqaleetti qajeelaa jiran kanatti humnoota Tigraay keessa jiraniin harka kennachuuf sa'aatii 72 kennaniifii jiru. Ministeerri muummee Abiy hooggantoota TPLFin aduun keessa lixaa jirti jechuun harka akka kennatan ergaa dabarsaniiru. TPLF immoo hanga dhumaatti nan falmadha jechuun irra deddeebiin himaadha kan jiru. Lola kanaan haga ammaatti dhibbaan kan lakkaaman yogguu lubbuu dhaban kumaatamni ammoo akka buqqaantuu himamaa jira. UN lolli kun hawaasa irratti rakkoo namoomaa geessaa jira jechuun akeekkachiiseeti kan jiru. Guyyootan duras waraanni Itoophiyaa jiraatota Maqalee 500 ta'aniif ergaa dabarseen waraanni magaalattii marsuun meeshaalee waraanaa jajjabootti waan dhimma ba'uuf lammiileen akka of eeggatan akeekkachiisaa kenneeti kan jiru. Gama kanaan dhiifamni hin jiru jedhaniiti kan jiran dubbii himaan waraanichaa. Hoogganaan TPLF fi bulchaan naannichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Rooyitersitti akka himanitti humnootni isaanii adeemsa waraanaa federaalaa irratti gufuu ta'aa jira jedhaniiti kan jirani. Gama kaaniin buufatni xiyyaaraa magaalaa Aksum hidhattoota TPLFif amanamoo ta'aniin diddiigame jechuun qondaaltotni Itoophiyaa himanii jiru. Himannaa dhiyaateef gama TPLFin wanti ibsame hin jiru. Gama biraatiin guyyaa har'aa wiixata jechuudha. Ganama naannoo sa'aatii 12:20 irratti magaalaa Bahir Daritti torban lama gidduutti yeroo sadaffaaf sagaleen dhohinsaa guddaa dhaga'amu jiraattoonnis BBCtti himaniiti kan jirani. Jiraatan BBC'n dubbise tokko dhohinsa 3 dhaga'u yoo himu jiraatan biraa immoo dhohinsa 2 dhaga'uu fi haleellaa rokkeettii kana dura raawwateen wal fakkaatu dhaga'uudha kan hime. Gaazexeessaan BBC magaalicha jirus ganama har'aa yoo xiqqaate dhohinsi 3 dhaga'amuu isaati kan hime. Dhimmicha irratti mootummaan naannichaas ta'e miidiyaa naannichaa waan dubbate hin qabu. Haa ta'u malee dubbii himan humnoota TPLFif amanamoo ta'anii jedhamuun kan beekaman Gabra Tsaadiq jedhaman haleellaa kana humni isaanii akka raawwate ibsaniiti kan jirani. BBC'n hanga yoonaa haleellaan ganama raawwate rokkeettii ta'uu fi ta'uu dhabuusaa akkasumas haleellaa kanaan miidhaan dhaqqabe yoo jiraate mirkaneessuu hin dandeenye. Odeeffannoon kanneen. Galatoom Zalaalem. Tibbaan gamtaan Afrikaa hogganoota biyyoota Afrikaa sadii olola mootummaa federaalaatiif naannoo Tigraay jidduutti godhamu marii akka furan Finfinneetti erguun ta'uun ibsa. Mootummaan federaalaa TPLF waliin ammaatti araarii gaggeessin hin jiru jedhe. Opereeshinii seera kabachiisuu dhiyootti xumuraa jedhe hime. Gorsaan olaanaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed obbo Maammoo Mihreetu bakka gamtaa Afrikaa gara Itoophiyaa qajeelanis naannoo Tigraay hin daawwatan jedhe. I think, our African brothers and sisters Obboloonni keenya Afrikaa TPLF irratti dhiibbaa gochuun akka harka kennan gochuu qabu. Yakkamtoonni itti gaafatamuu qabu malee araara hin barbaachisu. Tigraay amma opereeshinii waraanaa jala jira. Yeroo gabaabaatti ni xumurra jennee amanna. Yoo tarkaanfiin seera kabachiisuu raawwatame isaanis harka kennan gara sana deemanii dhimma kana kaasuun hin barbaachisu. Bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa gara Finfinnee dhufu jennee amanna. Ministeerri muummee isaan simata. Carraa kanatti fayyadamne haala naannichatti deemaa jiruyyuu isaan hubachiisna. Guyyaa waraanni kun eegalee irraa jalqabee tajaajila intarneetiif bilbila naannoo Tigraay addaan citee odeeffannoo argachuun rakkoo ta'e. Kun maaliif barbaachise gaaffii jedhu obbo Maamoon. In fact, by removing the headliners within Dhaabbileen UN akka deeggarsa namoomaa uummata Tigraayiif godhaniif haala mijeessaa jirra. Amma irra caalaan naannichi Maqalee irraa kaafee to'annoo humna ittisaa jala jira. Mootummaan akka deeggarsi jiraatuuf itti dhiyeenyaan ni hojjeta. Dabalataan kanneen biyya keessatti buqqa'aniifis tahee kanneen gara biyya ollaa keenyaa Sudaanitti godaananiif deeggarsi akka jiraatu ni hojjenna. Naannoo Tigraay bakkeewwan bilisa baasnetti akka deeggarsa argatan gochaa jirra. Mootummaan bakka buutota gara sanatti ergee maalirra akka jiru ilaalaa jira. Jalqaba TPLF ofuma isaan misoomaalee naannichaa opereeshinii mataa isaaniif jedhee mancaase. Kabiraan naannichi labsii yeroo muddamaa jala jira. Garee yakkamtootaa akka haleellaan qindeessineef humni waraanaa tarkaanfii kana fudhate ta'uu danda'a. Mootummaan tokkoon bakkeewwan bilisa baasee irratti hojjechaa deema. Yeroo muraasa booda gaazexeessitoonni garas imaluun haalicha ilaaluu danda'u jedheen abdadha. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo isin beeksifne. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun dhosaan mootii Saudi Arabiyaa Mohammed bin Salmaan arguuf Saudi Arabiyaa imalee jedhan. Seena keessaa biyyi kun lamaan akka diina walaal. Imalii kun yoo mirkaneessan walgahii tokkoffaa ta'uun amanama.
Ministeerri dhimma alaa Saawudiitti garuu karaa Tiwiitariitiin imalii kun hin taane jedhee barreesse. Pireezidaant Doonaald Tiraamp dhiyeen kana waliigal Izraa'eliitiif biyyoota Arabaa hedduu dalaala. Jiddugalli ijoollee shaniitti guyyaatti waggaa 14 kadabre keessatti lubbuu dhabe waraanni miidhaa Afgaanistaanii keessatti. Galmeen dhaabbata mootummaa gamtoomanii ajjecha ijoollee 25,26,25 ta'uu waggaa 2005 akka 2019 keessa raawwate agarsiisa. Afgaanistaan biyyoota 11 addunyaa keessa ijoolleef balaafamaa kee jirti. Lammiileen Ameerikaa jalqaba tallaal COVID-19 muudee 11 qabee argachuu danda'u jedhan hoogganaan sagantaa tallaal koronaavaayirasii Ameerikaan ragiyoonaa namoota dhukkubichaan qabaman miliyoona 12 yoo galmeessitu namoota 255 lubbuun dhabamanii jedhan odeeffannoon John Hopkins University. Prezidentiin Confederation Kubbaa Miilaa Afrikaa Ahmad qajeelfamoota namoota garaagaraa cabsuun waggaa 5 hojiirra ugguraman. Ahmad namoota amanamummaa kennaa fudhachuu fi kennu aangoo fi qarshii akka malee fayyadamuun wal qabatan cabsan jedhan. Baqataan Eritraa Ibrahim Mohammed miseensa paarlaamaa Niwuziilaandii filatama. Ibrahim ka waggaa 12 kadabre Niwuziilaandii dhufe hojii lafaadhaan hojjete maallaqa walii kuufatee Yuunivarsiitii Viktooriyaa baratee eegee siyaasa jalqabe. Amnam gurraacha qaraa ka Niwuziilaandiitti miseensa paarlaamaa ta'e. Adeemsa isa kanirraa gaafiif deebii gaazexeessa BBC Peter Okochee waliin taasise dhageeffadha. I'm very overwhelmed. I'm very excited at the same time. Miira gammachuu guddaatu natti dhagahama. Gama kanaan gammachuu guddaan qaba. Sababni isaa injifannoon kun keenya kan biyyaati. Anaaf akka nama tokkoo fi kan hawaasa ani bakka bu'u Niwuziilaand keessaati. Walumaa galatti milkaa'ina guddaadha. Guyyaa seena qabeessa. Baay'een gammade. Waggaa 4 haga 5 Sudaaniin ture. Kaampii baqattootaa keessa jechuudha. Garuu baay'inaan dhaabbata UNHCR'if akka afaanii kaa ta'ee hojjechaan ture. Erga waggaa 3 Sudaanii ture. Sudaaniin rakkoo mataa ofii qabdi. Waraana uummataatu keessa jira. Yoggaa kana Niwuziilaand gama UNHCR'n iyyannoo kiyya simate. Akka lakkoofsi Itoophiyaa bara 2008 gara Niwuziilaand dhufe. Hojiin sa'atii guutuu hojjedhu anaaf ga'an ture. Maallaqa dabalataa argachuutu narra ture. Isa booda hojii Yuunivarsiitii Viktooriyaatti argan. Yuunivarsiitichattis baradhe. Waggoota muraasa yuunivarsiitii keessa ergan hojjedhee maallaqa kuusadhee barnoota eegale. Waggaa 3 booda tarkaanfii dachaa digirii saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idil-addunyaan eebbifame. Sababiin ani kana godheef hawaasaa fi biyya waan hedduu naaf kennite galateeffachuuf. Gibira hawaasi kaffalutu biyya kanaan na dhufe. Isaan galateeffachuuf waan gaarii hojjechuu qaba. It's just the way of also giving back to the society, to the community, to the country that gave me so much. Jimaat dabree godina Hooroo Guduruutti namooti 3 ajjeefamuu miidiyaa hawaasaa irratti namooti baay'een himaa ture. Isaan keessaa barsiisa Kitila Guddataati. Maatiin barsiisaa ajjeefamee Kitila Guddataa keessa nama maqaan isaa akka dhahame hin feene tokko gaafanne haala itti qabame waayil keenya Habtaamuu Xibabuutiin. Gaafa kamisaa galgala na bira oolee galee galgala manatti yeroo galu otoo mana isaatii bahee mana maazarii deemee mucaa wayii tokko nutini jedhee safaana haasaa jiru galeeti. Gaafa galee sireera ciisee otoo haasaa jiru haadha manaasaa ijoollee lama qabaa ijoollee safaana haasaa jiru manaa dhufanii fudhatanii galgala qosan jennaan bahee tokki galgala. Tole eenyu isaan namoonni dhufanii balbala rukutan kun? Isaan humna addaa Oromiyaati. Isaa booda akkas isaan gaafa isaan kana godhanii isaan kun inni immoo gaafa achii ka'ee sirfjeena'u jaammasaa hidhatee yooma godhatee gaafa itti bahu haati manaasaa adaraanaan bisaa anaan na fudhaa deemaa ijoollee isaatti otoo isheen jettu waan gaafa nu gaafannee hin deebi'aan jedhamuutiin nu shuruursanii fudhatanii ba'an manaati sa'aatii 3 walakkaa bulee gaafa intini jennu ganama deemnee humna addaa bira kana bira yeroo nuti deemnee haala jiru qaxarreessinee haala jiru oma jennu silkiidhaan wallaan silkii obbo Shigee beektu simmoo mucaa faana baddalame jimaataa sana sa'aatii 2 minaaminitti gaafa silkiidhaan wallu silkiin keessiin qaddasaa jira deewwaalaati. Keessiin betekiristaanii keessaa ta'uu qaddasaa jiru. Silkii immoo gaafa daawwallu silkii nu jalaa kaasanii silkiin achi keessa jira. Silkoon hunduma isaanii jechuudha. Silkii hambiraazarii cufaniiru malee isa gaafa daawwallu silkii achiitti nu jalaa kaasanii keessii qaddaasuu bichaa aggeeffannee isaa booda silkii nurratti cufanii as
azziru hanjamuutiin sammuun keenya burjaajee kanattiin azziru moo amma gadhiisu kan jedhamuutiin sana booda ammoo su'eessa ga'aniiru bakki ganda haroo aagaa kan jedhamu bakki silbii kan jedhamutti miila qullaa adeemsisaa jiru amma fiduuf immoo ol kaachiteetti kan jedhamu odeeffannoo dhageenye nutis sa'aatii 6-7 gidduutti halkan keessaa sa'aatii 1 walakkaatti jimaata galgala kan qidaametti bariin sa'aatii 1 walakkaatti rukutamanii reeffa isaanii godhatti arganne bullee. Mee poolisoota humna addaa meeqain ta'u kan gaafa kamisaa galgala dhufanii fudhatan? Xiqqaate 15 ol isaa booda deemee maazariin deemtee humti namaa biyyi saqalaa hundi deemee gaafa deemanii motoraatiin bira darbee reeffa isaanii dura argate anadhaan baay'ee gaddeessimaan nutti dhaga'ame. Mee reeffa nama meeqaa agartanii eenyu faadha namoonni kun? Shigee Alamaayyoo fi Biraanuu Gabayyoo kan jedhamu jira magaalaa keessa. Inni Biraanuu Gabayyoo Shigee Alamaayyoo Gaaddisaa Alamaayyoo jedhama maqaan akkasii lama qaba. Obbo Kitilaan barsiisaa turanii obbo Biraanuu fi obbo Gaaddisaan maal hojjetu? Gaaddisaan intini zabanyaa naawurroo argatee ture amma wal guddisanii nutti fakkaata akka yaadutti garuu hin beeku. Obbo Gaaddisaa jechuudha? Obbo Gaaddisaan achi ture Biraanuun immoo dafqaan bulaadha baay'ee nama rakkatee jireenya isaa gaggeeffachaa jirudha mucaan sun immoo. Bulchaan godina Horoo Guduruu obbo Biraanuu Jiraan waa'ee jecha kanaa qubi hin qabnu jedhee BBC'tti. Dhugaadha nu quban qabu. Maadaa odeeffannoon informaal akkas qajeeman jiru kana qulqulleeffadheera. Aanaa sana keessatti humni abaa'oo shanee gareen tokko achi keessa akka inni sosocho'aa jiru hidhatee akka inni milikaan deddeemaa jiru odeeffannoo qaba. Akkuma garraatti sii kaase tiimii wal qoodanii humnumti hidhatee bosona jiru kun garee waluu wal rukkutaa jira. Garee isa tokkodha jedhee akka itti lakkaa'ee wal rukkutuun inni oranjoo isaan odeeffannoo qaba malee dhugaadha maqaadhaanis baay'ee isaanis quban qabu. Odeeffannoo informaalii dhagee irratti gideen caasaa gaafadhu deebii akkasiin naannoo ta'uu isaati. Dhaggeeffattootni oduu biraatiin michuun Donald Trump beekama filannoodhaan mo'amuu isaanii fudhachuu diduu fi bu'aa filannoo boodatti deebisuuf isaa akka yaalan dhaaban gorsan bulchiinsi Niwuziilaandii duraanii Chris Christine garee seer pireezidentichi qaanii biyyaalessaa jedhanii waaman. Pireezident Trumpiin bu'aa filannoo fudhachuu diduun filannoo akka hatame raaga malee himachaa ture. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya guyyaa irraa aganuma kan waliin turtaniif galatooma isaniin jedha. Sagantaa kan qopheesse Zalaalem Taadessaa aneen ammoo Asli Galgalooti gam teeknikaatiin Oskaattu jira. Oraa bulaa deebana hangafamaa dhan bula.